Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota OMN akkam jirtu kunni sagantaa Raabadooriiti. Qophii irraa keessatti waan gaaffiin uummataa deebi'eera jedhu irratti warri mootummaa maal jedha, uummanni hoo maal jedha kan jedhu xiinxalla. Sagantaa kana irratti obboleessa keenya obbo Nasruu Hassan biyya Neezerlaand irraa akkasumas yaya bashir Sweden irraa ta'uudhaan dubbii kana irratti turtii goona jechuudha. Akkasumas haasawa keenya keessatti waan jedhame qabatamaadhaan viidiyoo qondaalonni mootummaa gurguddaan dubbatan kana keessatti fiduudhaan waan kanarraa haasa'uu deemna jechuudha. Nu wajjiniin tura. Gaarii dhagaa dura dursoo Nasruu Hassan baga nagayaan dhufte waliin haasofnaa asirratti mari'achuudhaaf of kennitee waan dhiyaatteef galatoomi. Waan egaa amma yeroo ammaa kana deemaa jiru walumaanuu quba qabna. Wanni guddaan warri mootummaa biltsiginnaa ittiin deemaa jiranu qabsoo uummataa of duuba deebisanii yookiin injifannoo sagalee uummataa yookiin dhiiga uummataatiin argame harkatti galfachuudhaan qabsoon godhamaa jiru kun qabsoo haqa malee akka ta'e, qabsoo karaa hin barbaachifne yookiin qabsoo kaayyoo hin barbaachifne godhamaa akka ta'ee fi abbaan aangoo isaanuma ta'uusaa amma sodaa tokko malee qaanii tokko malee dubbachuu jalqabaniiru jechuudha. Wanti nama raaju guddaan gaafa duraa waggaa 2 dura akkuma yaadannu waadaan jarri seenan maal akka ta'e uummanni ni beeka jechuudha. Waadaan sun kana booddee ergama nama biraatiif ergamnu hin qabnu, uummata keenyaaf ergamna, abbaan haqaa uummata, abbaan qabsoo kanaa uummata, injifannoo kanas kan argate uummaticha waan ta'eef gooftaan keenya uummata. Kanaafuu waan uummanni nuun jedhe fudhannee uummata keenyaaf ergamnee uummata keenya ceesifna kan jedhutu waadaa seenamee ture jechuudha. Nuti mootummaadhaa jedhaniillee haalatti of ibsan otoo hin taane amaanaa uummataa fudhannee hanga ceesifnutti amaanaa uummataatu nurka jira kan jedhu dubbatamaa ture jechuudha. Haala sanaan uummannis gurratti kennee okay jedhee yeroo gabaabaadhaaf hayyee nu ceesisaa hanga sagaleen uummataa beekamee carraan uummanni aangoo harkatti deeffachuudhaaf dhufutti nuun deemaa jechuudhaan amaanaatti dabarsee kennee jechuudha uummanni. Har'a garuu maal jedhaa jiru? Muummicha ministeeraa dabalatee jechuudha. Waan muummichi ministeeraa walgahii dabballoota isaanii irratti dubbate odeeffannoo harkaa qabna jechuudha. Viidiyoodhaan kan deeggarame. Waan nama kofalchiisudha. Abbaan injifannoo kanaa isin dabballootaa jechuudhaan dubbate. Kun takka gurra namaatti maaltu deemaa jira kan jedhu gaaffiitti uumaa jechuudha. Qabsoo waggaa 2 dura godhamaa ture sana kan godhaa ture numa kan wareegamatti baase nuyi isinii malee namni biraa haqatti hin qabu aangoo kanatti kan jedhu dubbachuu deema. Mee viidiyoo kana Daayirektarii keenya Farhaan Abdusalaam viidiyoo kana mee yoo na dhagaa jirta ta'ee otoo uummata dhageessiftee gaariidha. Sana booda aniif Nasruun itti deebina. Nan beeka dabballee keenya. Dabballeen keenya hin ciisa. Gaafa dammaqsitee hidhannoo gahaa ta'e itti laatte garuu tabba diiguu danda'a. Godheeraam meeshaa malee hidhannoo gahaa malee ijaarama gahaa malee diina diigee gandatti galchee jira. Dabballeen kun tuffatamuu hin danda'u. Abbaan injifannoo dabballee kana gajjallaati kaasee uummata ijaaree taa'umsa dhawwee nuuf humna ta'ee gara fuulduraa akka adeemnu kan nu godhe dabballee kana. Okay. Nasruu dubbii kana mee sumarraa akka jalqabnu hin barbaada. Waan inni jedhe dhaggeeffattee kaate. Meeshaa tokko malee hidhannoo gahaa malee kan tabba diigee kan injifannoo kana fidee dabballee kana isinii kana goonee agarsiifneerra. Kanaafuu aangoo nurkaa bahuu hin qabu waan jedhu fakkaata. Ati mee akkamitti ilaalte dubbii dubbatame kana? Yaa dubbii qoosaati. Hedduu nama gaddisiisa. Waggaa 2 keessatti namni seenaa dabre dagatee waan hojjetame biyya san keessatti hojjetame irraanfatee
bifa kanaan dhugaa haalee waan hin fakkaanne yoo dubbatu hedduu nama qaanfachiisa. Keessumattuu ammootu jechi kun afaan muummicha ministeeraa irraa bahuun isaa waan gaariidhaa miti. Dabballoonni kan bara 2014, 15, 2016 ijoollee qeerroo Oromoo, gootota Oromoo, qabsaa'ota Oromoo hiisisaa, gootota Oromoo ajjeesiisaa, adamsaa, alagaadhaaf dabarsaa warra ture. Dabballoonni karaa adda addaatiin diinaaf warra TPLF'if wayyaaneedhaaf bitamuudhaan warra qabsoo san afoo dhaabbachuudhaaf ijibbaata irraa dhumaa godhaa turedha. Dabballoonni warra yeroo qabsoon bilbilte warra agaazii wajjin yeroo state of emergencies haa ta'u san duras san boodas warra ijoollee keenya rukutamiinsaaf hidhamiinsaaf gidaraa adda addaatiif dabarsee laataa turedha. Dabballoonni warra qabsoo Oromoo tin'isuu, jajjabeessuu, fincila geggeeffamaa turetti gaaza firfirsuu osoo hin taane warra bishaan itti naqaa akka uummanni kun yeroo dheeraadhaaf bara baraaf gabrummaa jala turu harka TPLF akka turuu fi warra haala mijeessaa qabsoo Oromootti gufuu heddummeessaa warra ture dabballoonni. Dabballoonni warra bara 2016 bara 2017 yeroo qabsoon oowwisanii yeroo hammeenyi jabaate yeroo magaalaa akka Asaasaattis haa ta'uu Ambottaas haa ta'uu Roobetti Heerarotti Naqamtetti iddoo hundatti yeroo namni ajjeefamaa ture sanii warra du'a namaatiif kallattiidhaanis haa ta'u alkallattiidhaan sababa ta'aa turanidha. Dabballoonni yeroo qabsoon hammaate yeroo fincillu ummataa daangaatti bal'ate warra ummanni aaree waajjira irratti gubaa manaa ari'aa dheessanii akka mukatti galan godhame sanii jechuudha. Dabballoonni warruma hoogganuu dadhabanii gara boodaatti haga bulchiinsi sadarkaa aanaa sadarkaa gandaatti jiru irratti diigame sanii jechuudha. So qabsoo kana keessatti dabballoonni yoo gufuu ta'an malee yoo diinaaf bitamuu ta'e malee karaan qabsoon kun akka jajjabaatuun ummanni Oromoo akka mo'atu godhuu keessatti shoorri isaanii taphni isaanii kana kan jedhamu hin turre. Warri jiraatus yoo jiraate namoota muraasa qubaan lakkaa'amanii namoota san ammootuu fuudhanii walumaa galatti akka waan dabballeen hundumti qabsoo kanaaf waa hedduu hojjetaa turanitti dhiheessuun aatiin akka dhuunfaa kootti hedduu dogongora garuu namoota muraasa karaa poolisii karaa ammootuu akkasumas namoota muraasa karaa jaarmaa OPDO jedhamu san keessa jiran namoota qubaan lakkaa'aman gatii isaaniitii fi gumaacha isaanii duwwaadhaan baay'isuuf miti haa ta'u garuu akka waan hundumti isaanii akkuma qeerroo sanitti wareegamaa turanitti dhiheessuu sirriidhaa miti jechuun barbaada. Okay, Nasru Galatoomi dubbii jajjabaa kaaftee dhugaadhaa dabballoonni kun eenyu kan jedhu akka gaariitti buruqsitee kaafsuu yaalteetta. Odoo haasofnu dubbiin kun kan dubbatame dhiyoodhuma kana jechuudha. Erga wanni tiim lammaa jedhamu sun irraanfatamee seenaa ta'e booda waanuma yeroodhuma dhiyoo keessa dabballoota biltsiginnaa walitti qabuudhaan kan dubbatame jechuudha. Kanaaf eenyu dabballoonni kun kan jedhu irratti waan ati kaafte kanarratti daddabaluu barbaada. Dabballoota bara biltsiginnaa OPDO jennee beeknu bara wayyaanee OPDO jennee beeknu sana keessa warri dhugumatti Oromoof laalatanii Oromoof imimmaan buusanii hawaasa biratti of qabuu dadhabanii jedhuma keessaa miidhaan Oromoo irra ga'u isaan dhukkubsee boohaa turan illee argineerra ni beekna jechuudha. Jagnoota akkasii OPDO keessa akka jiran ni beekna akka turan. Har'a namoota sana hunda karaarraa maqsaniiru jechuudha. Namoota laalaa uummataa qabanu, quuqama uummataa, naatoo saba isaanii qabanu tokko tokkoon keessaa funaananii guuranii poozishinii uummanni duraan jara irratti beeku sanarraa maqsaniiru jechuudha. Akka irraanfataman fuula isaaniitu uummanni akka irraanfatu godhameera jechuudha. Suuraa dur ka'e malee har'a namni miidiyaa irratti jara beeku hin jiru dhiyaataas hin jiran jechuudha. Gariin isaanii numaayyuu hammeenyaaf yookiin miidhaa irratti fudhachuudhaaf warra barbaadamaa jiru faatu jira jechuudha. Warra doorsifamaa jiru akka malee doorsifamaa jiru faatu jira jechuudha. Kana haaluu hin qabnu waan tokko walitti himna. OPDO kaleessa wayyaanee jalatti uummata keenya cabsaa turte sana keessa ilmaan Oromoo qulqulluu turanii fi karaa ittiin uummata isaaniitiif hojjechuu barbaadanu ilaallataa turan ni turan. Jara kana hunda muummichi ministeeraa erga aangootti dhufee booda hanguma bubbulaa dhufuun warra kana hunda karaarraa maqsaa dhufee jechuudha. Amma haasawni inni amma haasa'e kun
bakka dabballoota warra kaadiree uummata cuffatee dhiiksee ukkaamsee biyyoorra garagalchee bulchuudhaaf of kenne walgahii irratti dubbate kana jechuudha. Warra naatoo uummataallee qabu keessa jiruu miti jechuudha walgahiin irratti wanti kun dubbatan. Kanaafuu abbaan injifannoo kana isin yeroo jedhamu qabsoo uummataa haayijaak gochuu qabna kan jedhutu walitti himamaa jira kan jedhu ergaa dabarsa kun. Osoo dhuguma akka dhugaatti abbaan injifannoo kana isin yoo jedhame innumti kunuyyuu even otuma tiimiin duraa sun tureeyyuu jaruma irratti otoo jedhameeyyuu haqan ta'uu jechuudha. Sababni isaa maali? Warri qabsoo kana sadarkaa Oromiyaatti sochoose uummata Oromooti. Uummata Oromootii fi qabsaa'ota Oromootu wal ta'uudhaan warraaqsa kana dhugoomsanii jechuudha. Dhiibanii geessanii wayyaaneen sadarkaa aangoorraa buqqaatuun kan ga'e qabsoo uummanni kun godhatee geggeeffatee jechuudha. Kana erga arganii booda darbatamnee qilee bu'uurraa as deebinee harka kennannee fakkeessinee itti siqnee uummata kanatti aangoo sana deebinee qabannee consolidate of goonaa kan jedhu karoora akkasiitiin aangootti dhufame jechuudha. Kana nutti hima akka amma Abiyyi asirratti dubbatu kun muummichi ministeeraa intentioniin jalqabatti aangootti dhufameyyuu maal akka ta'e sirriitti of ibsa jechuudha. Jalqabumayyuu aangootti kan dhufameef quuqama saba kanaa qabaachuudhaan imimmaan uummanni kun waggootaaf xuruursaa bahe sana haquudhaaf otoo hin taane tooftaa ittiin uummata kana fakkaattee aangoo san qabattee sana booda deebiftee qabsaa'otaaf uummaticha deebiftee dhidhimsitu waan baafatan ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Akkaataan ammatti injifannoo uummata hammas kabajaa guddaa qabuu fi kumoonni hedduu itti gatii kafalan kana saamanii guyyaa aduudhaan saamanii abbaan injifannoo kana isin dabballoota isintu wareegamatti kafale namni biraa haqa keessaa hin qabu jechuun ganiinsi kanaa olii hin jiru jechuudha. Lafumaa kaanii nama jibbina otoo hin taane lafumaa kaanii olola namarratti oofna otoo hin taane haqa hangana ga'u akka aduu ifee mul'atu huccuurra buusanii dhoksuu barbaadu jechuudha. Kana fakkaata an akkanatti ibsuu danda'a. Injifannoo uummataa mul'ataa kana haalanii dabballoota waggaa 27 akkuma atuu jette warra biyya bulchaa ture mataa isaanii hogganoota isaanii wajjiniin uummata dhiiga dhangalaasaa turan nama keenya luka miila irratti ciraa turan haadha ajjeesa ilmoo ajjeesanii haadhaan irra taa'e jechaa turan Oromiyaa keessatti miidhaa hangana jedhamee himamee xumuramuu hin dandeenye warruma raawwataa turetu arrammoo injifannoo uummataa saamee as bahee mul'atee ka'ee aangootti erga seenee booda amma aangoo harkatti erga turfatee booda akkamitti aangoo kanarra bubbulla kan jedhuun nutu abbaa injifannooti namni biraa nurkatti qabuu hin qabu kanarratti ciniinnadhaa hojjedhaa wanti hundi risoorsiin hundi nurka jira kanaafuu harkan kennina deebifnee ammas gad of dhaabuu qabna uummanni kun aangoo nurkaa fudhachuu hin qabu ergaa jedhutu dabraa jira jechuudha. Ani akkasittanii waan kana hubadhaa jechuudha. Dubbii kana gaa akka Oromiyaatti yeroo laallu walumaa galattuu afaan Oromootiin yeroo walgahii OPDO yookiin dabballoota naannoo Oromiyaa irratti wanti kun dubbatame maal jedha pirezidantiin Oromiyaa hawoo obbo Shimallis Abdiisaa yeroo dhugaan hanga kana ganame haqni uummata kanaa hanga kana saamame dhiigni injifannoon kun ittiin dhufe qoosaa godhamee ilaalame abbaan injifannoo kanaa uummata miti isinii kaadirootuma kaleessa waliin dhufne waggaa 27 sana waliin dhufne amma aangoon keenya mal dabarsinee uummatatti hin kenninu yeroo jedhamu kana pirezidantiin yeroo amma Oromiyaa bulchaa jiru obbo Shimallis Abdiisaa maal jedha? Viidiyoon jira natti fakkaata obboleessa keenya Farhaanittan deebi'aa yoo nu dhaga'aa jiraate uummata akka dhageessisu. Paartii immoo akkanumaan Oromoo jijjiirra jedhee dubbatu duntaan waggaa 2 keessatti qabatamaadhaan jijjiiree paartii agarsiisuuf harkaa qabdu. Mootummaa agarsiisuuf harkaa qabdu. Isinidha kun kan keessan isinuma kun immoo injifattaniittu injifachuudhaaf daballee injifachuudhaaf badhaadhina kan ijaarra. Badhaadhinaanis immoo hin injifanna injifannoo keenyatti fufsiisna. Okay, Farhaan galatoomi odii viidiyoo kana waan nu dhageessifteef waan ajaa'ibaati. Egaa tokkumaa jechuudha
wanta muummichi ministeeraa reefuu dubbate sana kunis pirezidantiin Oromiyaa jedhamu kanuma dhugoomsee jechuudha. Abbaan injifannoo kana isini qaamni biraa akka keessaan qabu nama biraan laallatu uummanni qaama barbaadu filatee aangoo abbaa aangoo ta'uun qabu abbaa mirgaa ta'uun qabu numa warra waggaa 28 TPLF wajjiniin dhiitee bulchaa ture sanatti ammas dhiitee bulchuu qaba. Kan ammoo gochuudhaaf fuula keenya jijjiiruuf xiqqoo meekaappii godhachuudhaaf ammoo biltsiginnaa yookiin badhaadhina waan jedhamu kanaaf ijaarranne kana bifa kanaan caalaatti itti fufuudhaaf akkuma kaleessa jalqabne sana dhiinnee bulchuudhaaf deemna ergaa jedhu akka qabutti naa galaan. Nasruu maal jetta waan obbo Shimallis dubbatu kanarratti? Yaa gaariidha. Kunis is very unfortunate akka jirtiin jettu sani. Wanni nama gaddisumaan inni injifannoon uummataa gootummaan uummataa guyyaa adiin saamamuu isaati kan hedduu nama gaddisiisu. Uummanni kun gatii salphaadhaa miti kan kafalee kan warri maatiin namni irraa dhumate hanga irraa gadda keessa jira. Warri qaama dhabe hanga irraa hirrina isaanii isa wajjin kan jiraataaru. Osoo seenaan sun hin dagatamin, osoo madaan sun akka gaariitti hin fayyin, warri kaleessa qarqara dhaabbatee ilaalaa ture yookaan ammootuu gumaacha waa xiqqoo godhaa ture har'a gadi bahanii abbaa injifannoo kanaa abbaa qabsoo kanaa godhanii saba bal'aa Oromoo mandii irraa haga cinaaksanitti salaalee irraa qabeet hanga mooyyaleetti qabsoo kanaaf si'a takkaa miti waggaa hedduuf walitti dhaabee sanuu ammootuu akka qoosaatti akka hiriira nagahaa yookaan qabsoo biyya dimokiraasiin jirutu sun taane matireesa afoo dhaabbatee helikooптara afoo dhaabbatee taankii mo'atee jijjiirama kana fide warri waajjira keessa taa'ee ilaalaa ture yookaan ammootuu akka fashaluuf gufuu heddummeessaa ture kaadiroonni walgeettee yoo bifa kanaan abbaan injifannoo kanaa isinii jettee akkuma qircaatti waliif qooddu hedduu nama gaddisiisaa hedduu nama mufachiisa. Atiin kana uummata Oromootti wanni himan hin jiru. Oromoon mataa isaa abbaan injifannoo kanaa eenyuun akka ta'e ni beekaa jechuudha. Akkuma as duratti jette waa'ee injifannoo kana keessatti qoodni karaa mootummaa yookiin paartii wayii eessa biraa keessumaayyuu isa OPDO eessa bira osoo jedhame warri waasilaa kireeditii wayii argachuu isarra ture warra arra akkanatti as bahee haasahu warra yeroo jalqaba jijjiiramni dhufe jedhamu san duubatti deebi'e rikardii isaaniitiin seenaa gadhee isaanii seenaa xuraa'aa isaanii waggaa 27tiin duubatti dhiibame san osoo hin taane warra yeroo san uf kennee jijjiiramni kun hanga takka akka dhufuuf waa gumaache warra tiim lammaa jedhamu lammaadhaa fi warra isa wajjin hojjetaa ture san islaa osoo hanga wayilla akkuma ati jette kireeditii fudhachuu kan isarra jiraatuti. Warri sun ammoo warri gaafa jijjiiramaa duubatti dhiyeesse aangoo irraa ari'ame gaafii ummataatiin abaluun irraa haa ka'u aanaa kana ebalu haa buufamu godina kanarraa warri jedhamee ummanni quba itti qabaa ture hundumti arra erga abiyyi funduratti as dhufe erga tiim lammaan duubatti dhiibame duubaraan as deebi'anii arra wal gahanii ummata warra isaa warra jijjiirama fide shiraan duubatti dhiibanii ammoo wal gahanii qabsoo Oromoo jijjiirama sabni akka sabaatti akka walootti qabsaa'ee dhiigaan argamsiise yoo taa'anii waliif hiranii arguu caala wanni nama gaddisiisu hin jiru. Atiin kun wanni itti jiran saamicha seenaati. Kana ammootu Oromoon waan akka salphatti ilaalutti hin fakkaatu. Ammoo wanti isaan godhaa jiran waan hedduu fokkisaadha. Fakkeessuun nutu fide jedhanii uf jajjabeessuun qabsaa'aas naman taasisu gootas naman taasisu osoo waan fedhan haasaanii abbaa seenaa gootummaa san abbaa seenaa bara 2016-15 san karaan ittiin ta'an hin jiru yoo uf xiqqeessuuf uf salphisuu taate malee ija uummataa afotti. Galatoomi Nasruu yaada gaarii kaafte egaa dhugaadha dubbiin akkuma atuu jette laal jarri kun waan hedduu nama gaddisiisu tuffii guddaa qaban uummata kanaaf. Haasaan kun dubbiin amma dhageenye kun fi kanneen biroonis uummanni kun homaa nu gochuu hin danda'u ammas dhiinnee bulchuu dandeenya kan jedhu yaaduun isaanii kun uummata Oromootiif ergaa guddaa dabarsuu qaba. Hangam tokko akka tuffatamee jiru sabni kun kana caalaa wanti ibsu hin jiru jechuudha. Otoo saba qabsaahee bilisummaa bahuudhaaf wareegama baasuu hin beekne tokko ta'e yoo tuffatame nama ajaa'ibu.
ummata gadi bahee bilisummaaf jecha dhiiga isaa cobsee hin beekne too ta'e nama ajaa'ibu abbaa fedhetti qabatee ummata falmatu miti silaayuu kanaaf tuffatamee jetta jechuudha. Kaleessa fagoo miti waggaa 2 dura ummanni kun guutuu Oromiyaa hammam tokko akka lafa sochoosaa ture. Hangam tokko hoggana mataa jaraarra jiru iyyuu cabsee gandatti akka galchee osoo beekanuuti injifannoon kun saamamaa jira jechuudha. Waa tokko jira. Dhugaa ifa baafnee asirratti adda baafnee dubbachuu barbaachisu tokko jira. Qabsaa'onni Oromoo dhaabonni siyaasaa Oromoos ta'e aktivistoonnis ta'e uummanni biyya keessatti baha hanga dhiyaatti bahee socho'ee karaa danda'ameef hundaan mala danda'ameef hundaan qabsoo kana keessatti hirmaateef arras gochaa jiru. Haqa tokko dhoksanii hin beekanu. Haqni sun maalni? Dhugaadhaa mootummaa keessaayis warra qabsoo kanaaf gumaachetu jira kan jedhu haqa isaanii namni dhoksee ture hin jiru. Hangam an beeku jechuudha. Yes, jarris keessaan hojii isaanii hojjetaniiru jedhamee kireediitiitti fudhataniiru. Nan yaadadha 2018 maarchirraa qabee hanga gara juun julaay waan akkanaa kanatti hidha guddaatu ture biyya keenya keessatti. Baay'ee waan nama gammachiisu tokko ture. Hunduu galata walii galcha ture. Qabsaa'onnis warra mootummaa keessaa qooda gumaachee thank you jechaanii turan jechuudha. Warri alaa. Warri keessaas kabajaa uummataaf qaban waltajjii adda addaa irratti dubbachaa turan jechuudha. Gaafa simannaa adda bilisummaa Oromoo yaadachuu dandeenya. Gaafa simannaa Jawaar Mohaammed yaadachuu dandeenya. Waltajjii Oromiyaa keessatti namoonni qabsoo kanaaf yookiin jaarmayaaleen qabsoo kanaaf gumaachan itti simataman yookiin itti argaman hunda irratti affeeramanii kan dhiyaatan qaamonni mootummaa hundi ragaa sanas baafnee bor dubbachuu dandeenya ta'a. Galata galchaa turan jechuudha. Kabajaa qabanuuf ibsaa turan jechuudha. Yaa afaan tokko gaafa sana dubbachaa ture har'a eessa dhaqeedha gaafiin kan koo. Oromummaan gaafa sana quuqamni gaafa sana ture walitti hirkachuu walitti dhihaachuu fi alagaa hinaaffisuun gaafa sana ture sun har'a eessa dhaqe? Har'a maaliif haalama uummanni kun? Har'a maaliif qabsoon uummata kanaa ganamee abbaan injifannoo kanaa isin dabballoota jedhamee conclude godhan? That is the question. Uummanni keenya kana kan of gaafachuu qabu jechuudha. Nuhoo haqa namoota achi keessaa gumaachaa turanii haalleen beeknu nu qofatu kana godhe jennee illee beeknu jechuudha yeroo sanatti. Amma garuu jechuuf mirga qabna jechuudha. Sirriitti wanti isaa maali? Wannummaan gaafa sana nu fakkaataa turaniif excluding very few people. Namoota murtaa'an achi keessaa dhugumatti Oromummaaf laalaa qaban ni beekna jechuudha. Namoonni sun immoo warra paaworii irra hin jiranu, homaa waan akka jijjiiruuf danda'an jiranu, ofii isaaniitiif rakkoo keessa namoota jiranudha jechuudha. Maybe dogoggoraniiru ta'uu danda'a. Kana mata duree biraatiin dubbachuu dandeenya. Dhugaan walii galchinu tokko garuu namoota gaafa sana qabsoo sana keessa jiranu nuti qooda isaanii hin daganne jechuudha. Garuu har'a qooda mul'ataa uummanni kun godhe. Ganuudhaan numatu godhe malee kana namni biraan hin goone jedhamee jechuudha. Kana immoo gooftottumti isaaniituyyuu ragaatti ba'aa jiran warri wayyaanee jechuudha. Qabsoon kun qabsoo uummataa akka ta'ee fi dhiibbaa uummataatiin akka buqqaanii gandatti galan isaanoo ibsaa turanii ibsaa jiranii jechuudha. Akkasi dubbii. Kanaaf waan uummanni nuu sirriitti hubachuu danda'u tokko kana caalaa dubbadhee yeroo gubuun barbaadu xiqqoo garuu dubbiin kun irriteetu waan nama godhuudha. Dabballoonni bilchiginnaa ammaa kuni akka malee ija jabeeyyiidha. Akka malee tuffii Oromootiin guutamanii uummanni kuni eekamsaan ka'ee bor waan inni gochuu deemu hin beeknu. Garuu karaan jarri deemaa jiran kun karaa biyya sana diigu ta'uusaa haasaan akkanaa kun ragaa guddaadha jechuudha. Kun uummanni tootaalii kana booda eenyuuf dhiifama akka gochuu hin qabne jala muree kan ergaa uummataaf dabarsuudha. Dubbiin Ammas yaya as biratti waan tokko kan jechuu barbaadu. Uummanni waa beekallee tuffiin jira miti. Uummanni Oromoon kun Oromoon bal'aan xiqqaa guddaan hayyuunis inni kunis ka biyya keessa jirus ala jirus homaa hin beekanii homaa hin hubatanii waan waggaa tokko dura lama dura tare guututti irraanfataniiru. Bakkuma hundatti gowwoomsaa
bakkuma hundatti fakkeessaa bira dabruu hin dandeenya jedhanii waan akkasii yaadutti jiru fakkaata. Akka isaaniitti kun siyaasa abshaala itti fakkaata ta'a. Garuu siyaasni gowwaan akkanaa hin jiru. Maaliif gaafa nama saba guutuu akka gowwaatti akka nama waan hubanneetti akka nama taatee waggaa tokkoof lama dura ta'e irraanfateetti gaafa ilaaluu jalqabde kuni kufaatii irraa boodaati. Uummanni mana isaa taa'ee waan ofii isaatii hojjete waan ofii isaatii keessatti hirmaate yoo namni biraa gadi bahee ati keessa hin jirtu dhimmi kun sin ilaallatu abbaan dhimma kanaa abalu jedhanii nama biraatiif yoo laatamu uummanni hagam akkasi taajjabaaru hubachuu danda'uu qabda. So I think qabxii kana waan akka salphatti irra utaalaa natti fakkaata. Tuffiin saba bal'aa tuffachuun xiqqeessanii ilaaluun kuni kufaatii irraa boodaati xiqqeenya irraa dhumaati. Okay, I want to mention where this problem emanates from. Rakkoon kun eessaa akka inni maddaa jiru utuun tuqinni dabruun gaarii natti hin fakkaatu. Mata duree kana bira dabarree bakka biraatti deemuudhaaf jechuudha. Tuffiin uummata Oromoo kun eessaa dhufaara yoo jettee wanni amma qondaalli guddaan akkanatti gurguddaan akkanatti bahanii qaanii tokko malee kaadiroota isaanitti dubbataa jiran kun qaama biraa abdachuurraa dhufa jechuudha. Kana ifatti walitti himuu barbaachisa. Oromoo tuffachuun kan dhufe qaama biraa abdatamutu jiraaf dhalate jechuudha. Kaleessa waggaa 27 jarummaan kun the same people uummata kana gaafa tuffatan qaama biraa abdachaa turan qaban. Eenyuun qaamni sun TPLF ture jechuudha. TPLF bixxilee tolchee waa hundumaa jara nama godhee dhaaba siyaasaa godhee afaan Oromoo baratanii maal jedhanii waa meeqa yeroo godhanii qabsoo jedhanii maqaa qabsootiin aangoo qabatan Oromiyaatti dhufanii abbaa ta'an qabsaa'ota dhugaa dhiibanii biyya keessaa baasan qaamni abdatamaa ture TPLF ture. TPLF well organized muuxannoo qabsoo hidhannoo bara dheeraa qaba. Kaayyoo dhugaa uummata Tigraayiif qabsaa'uudhaaf manaa bahee qaba. Kaayyoo sana bira darbee garuu Itoophiyaayyuu walitti qabeen kiisha kaayyadhaa jedhee yeroo murteesse sanatti humni isaa relatively jabaa ture jechuudha. OPDO'n bara sanaa akka waaqaatti waan TPLF'n abdataniif jecha uummata Oromoo tuffataa ture. Ergaa TPLF itti kennuu tokkotu copha tokkorraa hin buusin fidanii uummata irratti apply godhaa turan. Because qaama abdattu yeroo qabaattu waa wayii tokko tuffatta. Malee humna mataa keetii qofaan miti kan tuffattu jechuudha. Har'a muummichi ministeeraas haa ta'u Shimallis akkitti dubbataa jiran kun eessaa dhufe boonni amma naga'u ofirratti hirkannaan amma naga'u uummata isa kamtu abdatamee jettee yoo na gaafatte uummata Oromoo akka hin ta'in 100% sure. Uummanni Oromoo jarri kun abdatanii injifannoo uummata kanaa ittiin haala nu gonkumaa hin jiru. Kan abdatamaa jiru qaama biraati. Qaamni sun immoo maalni warra sirna nafxanyaa kaleessaa deebisuuf ka'e wajjiniin alaayii tolfatanii alaayii waan ta'aniif. Tumsa waan qabaniif yookiin immoo isaanuu tokkuma waan ta'aniif Oromoon homaa nu gochuu hin danda'u. Dhiiga isaatiin ammas aangoo jabeeffanneerra aangoo kanarratti of consolidate goonee Itoophiyaa kaleessaa sana haaromsuu dandeenya kan jedhu waadaa walii seenamerraa ka'a. Tuffiin amma naga'u kun jechuudha. Oromoon homaa nuun godhuun kun jechuudha. Injifannoo keessaa hamni keenya nuyi dabballeetu fide malee jijjiirama kana sii miti. Yoo jenne maal fidda? Jechuun kan dhufe akkasitti qaama alagaa abdachuurraa jechuudha. Kanaaf lafumaa kaanii miti biltsiginnaan ergama warra nafxanyaa galmaan ga'uuf dhufe. Itoophiyaa kaleessaa deebisuuf dhufe. Yoo xiqqaate sirna federaalizimii sabummaa irratti hundaa'e kanaafillee kabajaa hin qabu. Kan jennuuf lafumaa kaanii maqaballeessiif osoo hin taane kunoo adeemsa akkasii kanatti agarsiisaa jechuudha. Amma maal dhageenya? Waa tokko qofa deemsii kennaa hin dubbatta bal'inaan. Dhiifama garuu saniif si kutuuf itti fufi. Amma waan waraana Itoophiyaa fa'aa dubbatama beekta. Waraanni Itoophiyaa kan duraan bara dargii ture suni የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት jedhamu suni ኢህአዴግ erga dhufee booda Itoophiyaa jedhamu nafee ኢህአዴግ ta'e waraanni duraan suni malatti galee facaafame sun sirrii miti wanti jedhu tokko amma ka'ee yeroo ammaa kana ajandaa guddaa argateera jechuudha. Suni akka regressionii wayii tokko keessa seenameera.
sirriin turre gaafa san yaadeek waraana durii sana bittimsuunsaa balleessuunsaa sirriin turre kan jedhu amma sadarkaa mootummaatti dubbatamaa jira jechuudha. Maaltu dhufaara soota sirni dargii bakkatti deebi'aa dhufaa jira jechuudha. Dhiifama nuu godhii kan jedhu tokko warra sirna dargii keessa ture sanaaf dhiifama nuu godhaa kan jedhu tokkotti sadarkaa dhiyaatame tokkotti jira jechuudha. Hanga kana deemaa jira biltsiginnaan baanamu kun jechuudha. Sirna kaleessaatti hangana dhihoo jira jechuu kooti. Dubbii keetti itti fufuu dandeessa Nasru. I think isin dhumaa tanarraa yoo ka'e isime tanarratti cimsuu yoon barbaade wanti nama gaddisiisu wanti hedduu nama jaabsisu maanini namoonni kunniin siyaasa kashlabbee geggeessu malee namoota siyaasaatii miti. Anuma namoonni injira miti gowwoomsaa malee waan biraatti dhimma hin baane wayii walgaan fakkaata. Fakkeenyaaf dhimma pirinsipilii haa ilaallu. Namni tokko kaayyoo wayiitti amane yoo ta'e waan biraa dhiisnee Itoophiyaan maantu mee fakkeenyaaf amma namoonni tokko waa'ee Itoophiyaa Ihaadeeg akkas godhee Hindiigee TPLF akkas gootee waraana durii diiganii waraana biraa ijaaranii jedhanii haasawu. Namoonni kunniin kan karaa nafxanyootas haa ta'u kan karaa warri amma PP ofiin jedhe kuni yoo xiqqaate waggaa 27 achuma turanii siistemuma kana tajaajilaa turanii waraana amma diigames diiguu keessaa harka qabanii waraana amma ijaarame jedhan sanis ijaaruu keessaa harka qabanii ufii isaaniis iyyuu waraana ta'anii waggaa hedduuf tajaajilaa turaniiru jechuudha. Osoo ummata pirinsipilii ta'anii osoo ummata wanti irraa haasan sirrii ta'uu qajeela kaleessa beekanii yoo beekanis ammootuu dhugaadhaaf nama dhaabbatu ta'anii kaleessas mormuuf kaleessas fundura dhaabbachuuf kaleessas waan kana mormachuuf waan dabe yookiin sirrii miti jedhan tokko sirreessuuf hiree qaban ture yoo hirees hin qabne mormuudhaaf lubbuudhumaan turanii jechuudha addunyaa kanarra. Waggaa meeqaa ukkaamanii jala fiigaa wajjin harka dhahaa qilleensa itti hargufaa erga turanii booda arra aangoo argannaa aangoo san biratti ammootuu deeggarsa nafxanyaa argannaa deeggarsa nafxanyaa akkuma argataa dhufaniin Oromoo irraa abdii kutannaan waan hunda dhiisanii waanuma nafxanyaan haasa'u waanuma isiin dibbee rukuttuuf isaanuma faana dibbee rukutuu fedhiidhuma isaanii daangaadhaan gahu isaanuma qabachutti seenamee jechuudha. Wanni ta'aaru ammas taanaan waa'ee karaa sirrii kaayyoo haqaatiif dhaabbachuu osoo hin taane nafxanyaan maal jetti yoo maal hojjenne yoo maal dubbanne isaan gammachiisna karaa kamiin umrii aangoo keenyaa dheereffannaadha malee kun dhugumatti waan pirinsipilii waan Itoophiyaa sarara dogongoraa gara sarara sirriitti deebisuu tokkollee waan wal qaban fakkaatu inni Oromoo inni karaa Oromoo ammootu hunda caalatti kan nama gaddisiisuu fi bilxiginnaan Oromoo fi Oromiyaa irraa abdii kutachuu kan agarsiisu maanini guyyaa adiin gadi baatee injifannoo sabaa hojii sabaa yoo saamtu dhugumatti namni saba kana wajjin jiraachuu namni saba kana wajjin hojjechuu barbaadu guyyaa adiin saba kana saamuu hin danda'u. Yoo saba kanatti naga dhaamtee saba kana kophatti dhiistee dirreetti dhiistee deemuu barbaadde waan akkanaa kan haasofta. Yoo saba bal'aarraa abdii kutattu kaadiree tante hamilee sobaatiin jajjabeessuudhaaf kijibaadhaan isii guutuudhaaf hamilee isii ijaaruudhaaf yoo tattaafattuudha waan hin jirre akkanaan mana cufattee kan kijiba olola akkanaa kana kan geggeessitu so dhimma kanarratti kanuma jechuu barbaadamaaf. Okay Nasru galatoom dubbiin bal'aadha yoo dubbanne keessaan baanu egaa mee kanumaan wal qabsiifnee tokko wanni qoosamu guddaan tokko silaa waa'eedhuma uummatatti qoofamaa jiru kanarraa dubbataa jirra. Waa'ee gaaffii afaaniiti tokko. Fakkeenya amma gaaffii uummataa fa'aa deebifneerra jedhamee qaanyi tokko malee dubbatamaa jira jechuudha. Ammas kunis kaadireedhuma kanatti himamaa jira. Imaajin kaadireen kun warra himamsa sadarkaa qondaala gubbaarraatti kenname himame kana fuudhee hanga gandaatti gadi buusu beekta. Gadi geessaniiti uummatatti himanii gaaffiin keessan deebi'eera. Abbaan injifannoo kanaa nu warra aangoorra jirru kan jedhu kana ummata afaan kaa'uudha jechuudha akka itti deemamaa jiru. Tokko amma gaaffiin uummanni kaasaa ture tokko gaaffii afaaniiti. Uummanni Oromoo jechuudha. Afaan Oromoo afaan guddaadha. Afrikaa keessatti afaan dorgomaa sadarkaa gara olii jalqabaa tokko amma 2-3 keessa jiru. Qorattoonni gariin tokkoffaarra kaa'uyyuu sana bal'inaan keessa hin deemnu. Afaan hanga kana guddaa ammas ga'uudha. Itoophiyaa dhiisiitii Horn of Afrikaa kana keessatti afaan Oromootiin kan gitu hin jiru.
gara gadi gara East Africa lixxe Swahili faa Swahiliin iyyuu afaan sabaatii miti afaan uummata baantuutii fi afaan uummata arabaatu wal makee Swahili jedhame. Afaan Oromoo afaan saba tokkichaa ta'ee uummata guddaa hangas ga'uun dubbatamu ta'uu isaatiin Itoophiyaa keessatti dhiisii Horn of Afrikaa keessatti iyyuu hiriyyaan qabu kan jedhu beekamaadha jechuudha. Afaan hangas ga'u kana Itoophiyaa keessatti irraa afaan hojiitii miti. Itti qoofama. Afaan hojii ta'eera baga gammaddanfaa jedhamee gadi bahamee dubbatama. Afaan ittiin hojjetamaa jiru garuu afaan biraati. Seeraanis wanti kaa'amee hin jiru. Inumaa maal jedhan dhiyoo kana waggaa 15 maarree booda akka inni hojiirra oolutti amma irratti hojjenna. Hanga kana fa'aa qoosamaa jira jechuudha uummata kanatti. Ifaan ifatti deebi'eera jedhanii dubbachuun mataan isaa tokkoffaa tuffii reefuu jenne sana dabala jechuudha. Uummata Oromoo tuffachuu agarsiisa. Gaaffii kanaaf warra dhiiga dhangalaasa dhiiga isaaniitti qoosuu agarsiisa jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy akkasitti dubbateera. Afaan Oromooyyuu akkuma waadaa seennetti gaaffii afaanii uummanni kaasu sana deebifneerra kana caalaa waan nurraa eeguun qabu mata dureen kun cufameera kana booda namni afaan kiyya afaan hojii haa ta'u jedhee finciluun qabu maarree gochuun qabu deebifneerra jenna maal fiddanii kan jedhu tokko deemaara kanas viidiyoo isaa qabna. Farahan yoo na dhagaa jiraatti mee viidiyoo kana taphachiisi. Waa'ee afaanii ijaarama addawaawii sanaan akka hojii raawwachiistuutti kaasnee murteessuu rakkisaa ture. Garee garaa garaa waan tureef. Gaaffii sana deebisuuf waan jiru diiganii akkaataa barbaachisaa ta'een ijaaruun barbaachisaa waan ta'eef amma kunoo afaan keenya afaan federaalaa akka ta'uuf poolisiidhaan akkuma waadaa galle sanatti hingoona akka jenne sanatti deebisuu dandeenyee jirra. Kun immoo injifannoo guddaadha. Injifannoo keessan. Kana fakkaata maal jedhee akkuma waadaa seenne sanatti bara yaadeeg sana hin eeyyamamu ture. Gabaabaatti afaanichi nuuf hin eeyyamamu turedha. Amma immoo gooneerra jennee yoo sobnes namni nu gaafatu hin jirudha. Just interpretation jiru kanuma. Akkuma waadaa seenne sanatti afaan federaalaa akka inni ta'utti deebifneerraa jedhe dhumarratti jecha isaa jala muruu dandeenya. Deebifneerraadha kan inni jedhe. Akka inni ta'utti deebifneerraa. Okay. Kana jechuun maal jechuudha? Nasru akkamitti hubatteeti? Deebifneerraa baga gammaddan jedhe. Oromoo yoo afaan Oromoo deebi'ee jiraate Oromoo yoo afaan keetiin sadarkaa mootummaa federaalaatti waajjiraalee mootummaa federaalaa hunda keessatti qixa afaan Oromootiin qixa afaan Amaaraatiin hospitaala keessatti haa ta'uu baankota keessatti haa ta'uu televezyiinii Itoophiyaa haa ta'uu waajjira muummicha ministeeraa haa ta'uu ministeera haajaa biyyalaa haa ta'uu ministeerotuma hunda keessatti waajjiraalee federaalaa hunda keessatti isa Finfinnee jiranii fi Qabrii Dahar jiranillee yoo ta'e afaan Oromootiin yoo xiqqaate atlas sadarkaa heeraatti yookiin ammoo seeraan kaahamee tajaajilamuun ifatti labsamee yoo bifa kanaan hojiitti seenamee yoo jiraate Oromoo afaan kan kee afaan hojii federaalaa ta'uu isaatiin baga gammaddeedha. Garuu wanti jiru qoosa. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane seeraanin hin tumamne qabatamaanis ammootu lafarra hin oolle. Wanni jiru, wanni argaa jirru, wanni taajjabaa jirru akkuma duratti ati kaaste afaan guddaan Afrikaa biyyoota biraa keessatti afaan namni miliyoona tokkos dubbatu kan miliyoona lamaas dubbatu biyyoota hedduu keessatti afaan hojii mootummaati. Biyyoonni hedduu afaan 10 afaan 12 hojjetu. Biyyoonni diinagdeedhaan yoo diinagdeen rakkoo ta'e yoo diinagdeen sababa ta'e biyya akka Central Africa, biyya akka Chad, biyya akka Malawi, biyya akka Mali hundi biyya akka Niger biyyoonni hiyyummaa ajaa'ibaa keessa jiran Afrikaa keessatti dhimma waliin jiraachuu, dhimma tokkummaa biyyattii mirkaneessuu, dhimma akka sabaatti kabaja waliif laatu, akka afaanittis ammootu afaan ofii jajjabeessuu, bakka isa barbaachisu tokko kabajaa tokko laatuufiif jecha bakka hunda keessatti gatiin kafalamu hundi kafalamee afaan hojii godhanii afaan hedduun hojjetamaa jechuudha. Sadarkaa addunyaatti miti sadarkaa Afrikaatti afaan guddaan akka afaan Oromoo afaan uummanni miliyoona 50 achi ol dubbatu
afaan hojii mootummaa federaalaatii mitii jedhamee osoo dubbatame namni hedduun isaa amanuudhaaf akka rakkatu shakkiin tokko hin jiru. Maaliif kun raajiidhuma. Maalumaaf rakkoon kun uumame wanti kun akkamitti hanga irraa dhimmi kun akkamitti hanga irraa bira dabrame osoo eenyuuf ibsitee nama hedduuf waan hubatamu miti. Afaan guddaan sadarkaa Afrikaatti afaan sadaffaa akkuma ta'etti bakka tokko tokkotti akka tokkoffaatti ilaalamu bifa kanaan tuffatamee bifa kanaan dagatamee bira dabruun isaa waan hedduu nama qaanfachiisu nama aarsu jechuudha. Kaleessa diina himataa turre yeroo Haayile Sillaasee kaleessa yeroo dargii ammootu sababa hedduu tarreessaa turre. Isa wayyaanis ammootu hir'inni jiraachuu afaan kanaaf mootummaa wayyaanee kabajaa laatuu dhabuun afaan kana gadi qabuun waan nutti dhagahameef waan nu aarseef xiiqii keessa nu galchee ummanni kun aaree qabsaahee jijjiirama kana fideera jechuudha. Yeroo jijjiiram dhufe jedhamutti yeroo ijoolleen Oromoo aangoo qabatte jedhamutti yeroo ammootu jijjiirama dhufe kana hordofee wanti ummanni gaafate keessa gaafii hedduu keessa inni tokkoo fi ijoon afaan Oromooti. Yeroo kanatti afaan Oromoo kabaja isaaf malu argata. Afaan kuni akka mootummaan kun ittiin tajaajilamu akka sabni kun ittiin tajaajilamu godhama yeroo jedhamutti tankaarfiin kana jedhamu tokko osoo hin fudhatamin gadi bahamee qoosa irraa dhuma hojii duratti akka waan akka hoogganaatti osoo hin taane akka beekaatti osoo hin taane yeroo tokko akka kashlabbeetti akka maafiyaatti haasama wanni duratti jedheef waan akkanaa kana jechuudha. Qaanyii tokko malee gadi bahanii uummatatti waan akkanaa kana dubbachuun hedduu fokkisaadha jechuudha. Dhugaan jiru maal isaa kanatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu osoo hin taane sadarkaa naannoo Oromiyaatti aanaaleen hedduu yeroo afaan Amaaraatiin hojjetan yeroo afaan Amaaraatiin xalayaa aanaa tokkorraa isa biraatti barreeffamu arguutti jirra jechuudha. Yeroo bilxiginnaan jiddugaleessaatii fi inni Oromiyaa irraa xalayaa afaan Amaaraatiin yeroo waliif barreeffamu yeroo afaan Amaaraatiin kominikeet godhamu arginaa jechuudha. Inni kun mallattoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu mallattoo afaan Oromoo waggoottan lamaan dabran keessatti istaatasiin afaan Oromoo ol kahaa deemuu haalli afaan Oromoo fooyya'aa afaan kun cimaa deemuu osoo hin taane mallattoo afaan kun isii duriyyuu dhabaa duubatti mucaataa iddoo afaan Oromoo qabu afaan Amaaraa yookiin afaan biraa dhuunfataa deemuu agarsiisutu jechuudha. Kun ololaa miti kun maqaballeessaa miti qabatama ragaadhaan argisiisuun danda'amu jechuudha. Sadarkaa federaalaatti waajjirrummaan afaan Oromootiin hojjetu waajjirrummaan afaan Oromootiin tajaajilu tokko hin jiru. Dhimmuma teelee yoo fudhatte yeroo dabre afaan Oromootiin ergaa dabarsuu danii hanga har'aatti hangam akka uummata rakkisaaran argaa jirra jechuudha. Yeroo koronaa rakkoo koronaa kanarraa waa hedduu haasofnutti ministeerri fayyaa mataan isaa afaan Oromootiin odeeffannoo kana jedhamu hin laatu jechuudha. Isa biraa seektara biraa yoo kaasne hedduu keessa deemuu dandeenya jechuudha. Haala kana keessatti yeroo waan hundumti ifaan ifa lafa jirutti afaan Oromoo afaan hojii tahee afaan hojii mootummaa federaalaa ta'e baga gammaddan jechuun qoosa irraa dhumaati qabxii kan dabalee dhaaba. Yeroo dabre yeroo ce'umsaa sanii yeroo qabsoon Oromoo mootummaa IPRDF hudhee morma qabisanitti yeroo Hayilamaaraam aangoora turetti afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee goona jedhamee dubbatame jechuudha miidiyaa irra gadi bahamee. Isa biraa haafume isteeppii jalqabaa jennu sadarkaa Finfinneetti sanuma ta'uu isaatiin waan Oromoon fayyadamu waa jiraachuu mala jechuudha. Innummaan sun iddoo waggaa lamaan irraa dura dubbatamerraa inchi takka fuulduratti deemeera yoo duubatti deeme malee wanni ta'e tokko wanni sabni kun argate afaan Oromoo wanni fayyadame tokko hin jiru jechuudha. Haala kana keessatti kan gadi bahame afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'e baga gammaddan kan jedhamu. Sanuu osoo kashlabbeen kara deemtin wayii osoo jettee homaa miti. Muummichi ministeeraa kan uummanni Oromoo waadaa guddaa itti laate kan hedduu saba kana ceesisaa gara ifnanaatti nu geessa jedhee uummanni abdii guddaa irratti gatate qoosa akkanaa kana yoo jedhu hedduu kan nama aarsuu fi kan hedduu namatti dhagahamu. Okay, Nasru, galatoomii yaada babbareedaa kaafte kanuma irratti dabalee gabbisuu yaala. Dubbii afaanii kanarratti maal fakkaata qoosaan kun kan jedhu. Afaan Oromoo afaan uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatu dubbatudha. Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaan alas namoonni jiran dubbachuu danda'u. Afaan kun afaan hojii federaalaa ta'eera kan jedhu kun eessaa dhufe waa irraanfachuun gaarii miti bakka inni irraa dhufe akkatti jalqaban mee kaafnee walaa yaadachiifnu waan ji'oota muraasa dure gaafa biltsiginnaa jedhanii gadi baanu sana waan dubbachaa turan jechuudha. Afaan Oromoo Amaarinya, Soomaaliffa,
Affaar, Tigirinya jara kana walitti qabanii afaan 5 afaan biltsiginnaa ta'anii filamaniiru jedhaniiti uummata keenyatti gadi bahanii baga gammaddan jechuun mudhii qabatanii itti kolfanii jechuudha. Imagine. Afaan biltsiginnaa afaanota kana 5 hunda isaaniitiifuu afaan federaalaa akka ta'anu deebii kenninee jedhan. Nuti afaan namaarraa jibban qabnu. Afaan Oromoo, afaan Keenyaa, afaan Somaalees, afaan Affaaris, afaan Tigiriinyaas ta'u Amaarinyaan afaan sabootaati kabajamaadha afaan kamuyyuu jechuudha. Garuu wanti nama gaddisiisu guddaan gaaffii afaan Oromoo barootaaf ulfina isaa eegsisuudhaaf yookiin immoo uummata guddaa kana afaan ofiitiin tajaajilamuu qaba uummanni kun jennee yeroo dubbannutti gaaffii daayireekt afaan Oromootiif kennamu osoo eegaa jirruuti bifa kanaan dhufan. Kuni maal agarsiisa? Ergaa gurguddaan 2 qaba jechuudha. Tokko Oromoodhaaf saboota kana walitti diruudha. Oromoon anatu gaaffii afaanii gaafachaa ture. Gaaffii kiyyaaf maaliif deebii cululuqaa addatti naaf hin kennine? Afaan kun guddina isaatiin sadarkaa gituun gaaffii ifaa fi guddaa ta'e tokko tooruma Amaarinyaatti ilaalame Amaariffaa waliin malee Amaariffaa gadii miti yoo afaan tokko afaan biraa caala kan jennee dubbannu taate jechuudha. Heddummina uummataatiin. Afaan Oromoo Amaariffa wajjiniin wal falmaa jira biyyattii kana keessatti. Kanaaf deebii Amaariffaan gitu biyya kana keessatti afaan Oromoos iddoo irra Amaariffi ga'e kana akka gahuuf deebii qajeelaaf hojiirra ooluu danda'u akka kennamutti gaafate sabni kun jechuudha. Gaa afaan namaa habaduu, afaan namaan fayyadamnu, nama afaan kana dubbatu as keessatti arguun barbaannu hin jenne. Garuu sabni keenya afaan isaatiin keessumsiifamu sadarkaa Oromiyaatti qofa otoo hin taane Itoophiyaan kan waloo keenyaati kan jennu yoo taate afaan keenyas achi keessa jiraachuu qaba afaan federaalaa ta'e akkuma Amaariffi namni dhalootaan afaan sana dubbatu tokko keessumsiifamu biyyattii kana keessa dalagaatti argatu. Oromoonis sadarkaa federaalaatti dalagaa argachuu fi keessumsiifamuuf afaan isaatiin ripireezent haa godhamudha. Isa kana gara dabarsuuf jecha kanaan qabanii Oromoof saboota afaan biraa dubbatan walitti buusuuf jecha masaanuuwwan wayii tokko uumnaaf jedhanii afaanota kana fidan. Wal haa fidanuu hojiirraa oolu. Afaan Oromoo, afaan Somaalii naannoo Somaaliitti akka inni hojiirra oolu, Afaaritti akka Tigirinyaan akka Tigraayitti hojiirra oolu hawwii keenya jechuudha. Namoota afaan ofiitiin boonee akka inni jiraatu barbaanna. Akkuma keenya barbaannu jechuudha. Garuu afaan Oromooti onni goonee qimixnee xiqqeessina kan jedhu of keessaa qaba wanti kun. Gaaffii Oromoo kana akkuma gaaffii kun yeroo dheeraa ture warri kaan gaafataan turre jechuu barbaadeetii miti. Garuu Oromootu gaafataa ture Oromoodhaaf dura deebii sana deebisaniiru. Yoo deebisanii ka'an kanas tartiibaan itti deemuu qaban jechuudha. Tokko uummata Oromoo gaaffii afaanii kaasaa jiru kana si qofa miti warri kunis kaasaa turan kanaafuu gaaffii kan kee uummatoota biroo wajjiniin wal qixxeetti ilaallee deemnu gaaffii kan kee qofaaf isatti dhiyeessitu kana qofaaf iddoo hin qabnu sirraan fudhannu kan jedhudha ergaan isaa guddaan. Guddina afaan Oromoo hin beeknu nuti. Afaan kamuu namni 5,000 isa dubbatu, miliyoonni 1 isa dubbatu, Oromoon miliyoonni 50-60 isa dubbatu, mootummaa federaalaa kana keessatti qixxee ilaalama malee afaan Oromoo hammadatti mirga guddaa Amaarinyaan irra qabu kana argachuu hin qabudha. Ergaan isaa guddaan. Amaariffatti qixxaachuu hin qabdanudha amma gabaabaadhumatti gaaffiinsa. Iddoo Amaariffi ga'ee overwhelmingly biyyattii kana keessatti hojiirra jiru kana afaan biraa lammaffaan tokko kan hojiitti dhufu yoo ta'e warra amma dubbataman kana wajjiniinu jala dhufuu qaba malee sadarkaa Amaarinyaadhaan gituu fi Amaarinyaadhaan kompitaanti ta'u tokkotti deemuun qabu ergaa jedhuun Oromoof warra kaan walitti buusuudha tokko. Lammaffaa kanuma keessatti dubbadheen jira afaanuma abbaadhuma afaan kanaa Oromoo kanayyuu tuffachuudhaaf. Gaaffii itti gaafattu dhuunfaan si deebisuu hin dandeenyu kan deebifnu yoo ta'e saboota biroo wajjinaafis akkuma kanatti deebifna malee kan jedhudha jechuudha. Kana. So inni tokko karaan ittiin jalqaban gaaffii afaanii deebifna jedhamee dhufame karaa kanaa jechuudha. Kuni hin taane utuma ta'e jara kana hundumaa wajjin afaan federaalaa akka inni ta'u yoo godhame iyyuu risoorsiin isaa itti jira taanaan haa ta'u maaltu nu dhibe. Afaan keenya Oromiyaa irratti akka kabajamu hojiirraa jiraatu federaalaa keessatti ittiin hojjetamu warri kaanis akkasuma ripireezentaa godhaman rakkoo hin qabnu. Garuu kanaan qabanii afaan Oromoo luka cabsuudhaaf wanti kun kan godhame jechuudha.
Akkuma reefuu ati jettee xalayaalee jarri walii barreessan ilaaluu dandeessa. Afaan Oromootiif kabajaa hammam qabu, jaalala hammam qabu kan jedhu sanaan ilaaluu dandeenya. Oromoo ta'anii, OPDO ta'anii, Amaariñaadhaan communicate godhu. Xalayaa kan walii barreessanu Amaariñaadhaan ragaan tokko jira. Faraan agarsiisuu danda'an natti fakkaata suuraa sana. Fakkeenya tokko jechuudha kun. Jarri kun afaan Oromootiifuyyuu kabajaa hammam akka isaan hin qabne ittiin hojjechaa akka hin jirre akkuma atuyyuu jette jechuudha. Oromiyaadhuma keessattuyyuu afaan kun akka sirriitti gadi dhaabbatu. Magaalaalee Oromiyaa keessatti akka sirriitti calaqqisee mul'atu. Godhamaa hin jiru jechuudha. Baranaan biyya ture nan yaadadha. Amaariñaa gurguddisanii amma ija boqqollootiin katabu. Afaan Oromoo immoo mataa irratti yoo sodaatan mataa irratti yoo waaqa sodaatan mataa afaan Amaaraa sana irratti hanga ija xaafiitiin katabu. Afaan Oromoo hanga ija xaafiitiin qubee xixiqqeessanii shishifeessanii katabaniiti. Amaariñaa immoo amma ija boqqolloo gurguddisanii katabu jechuudha. Amma iji namaa sakamiin dubbisa rabbi sittaa mul'isu. Amaariñaa sana dubbisa jechuudha. Namni afaan xixiqqaa sana maayikirooskoop Oni ministry kaachuu qaba namni gadiin halaalatti arguudhaaf hanga sana fa'aa xiqqeessu jechuu barbaadeen. Sanuu qubeen hin jiru. Qubeen hin sirreeffamu. Arras taanaa wanti argaa jirru kanuma jechuudha. Warri biyya keessa jiru odeessa baay'ee nuuf qoodu. Wanni gaafanan biyya ture sana ture arra ittuu daranuu hammaachuu isaa yoo ta'e malee wanti fooyya'ee hin jiru jechuudha. Afaan Oromoo arras qubee jajal'aadhaan katabama qubee sirreessuu irratti hojiin hojjetamaaru hin jiru. Barsiisaa kan jedhamu qubee jajallisee katabaa. Barattootni barsiisota akkasiitiin yeroo baratanu dhaloota akkamiitu dhalataa deemaa jira kan jedhu ilaaluu dandeessa. Kan biraa maa fagoo deemta? Eenyu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaadha. Yoo kana waan inni katabe tokko keessatti ijoolleen qabanii jala mummuraa turan jechuudha dogoggora qubeessa. Imagine hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa nama jedhamutu qubee akkatti barreessanu hin beekne dhiisis kanaa bar dubbii dhumaati bar kun. Eenyuun komatta sanarra gadi buute nama biraa akkamitti komatta sun dooktara nama barate nama dhimma barnootaa irratti hojjechuuf kaa'ame afaan Oromootiin hojjetama Oromiyaa keessatti ofiifuu qubee kan hin dhuunfatin yoo ta'e eenyuun namoonni ni hoogganu immoo kan akkam akka ta'an ilaaluu dandeessa. Barsiisonni Oromiyaatti hooggana nama akkanaa kana jalatti barsiisanu kan akkam akka ta'an baruun sirrakkisu jechuudha. Barsiisota kana jalatti immoo barattoonni ol guddataa jiran yoo waaqnummaan dandeettii kennee fi uumamumaan dandeettii addaa qabaatanii dhuunfatan malee qubee akkatti caasaan diriiree jiru sanatti yoo laalle garuu eenyuun komachuu hin dandeenyu. Dogoggora qubee baay'ee irra arginu kanaaf namatti quba qabuu hin dandeenyu jechuudha. Sirnicha kan kana godhe. Tuffii afaan kanaaf qabanuuf jecha afaan Oromoo qulqullaa'ee akka mul'anne qaamni qulqullina afaan Oromoodhaa evaluate godhu hin jiru. Kun dogoggoraa warra akkasii nama dogoggora qabu bakka kaasanii nama dandeettii qabu bakka buusuun hin jiru. Warra akka walii warra afaan kanatti qoosaa jirutu aangoo harkaa qaba jechuudha. Dubbii afaaniitiif kana hundatti dhufe. Kanaafuu afaan Oromoo itti qoosamaa jira malee afaan hojiif hin taane uummanni keenyas argaa jira. Warra kanaanis hin ta'a jedhamee jirarraa wanti kajeelamu hin jiru. Qabsoon uummataa akka caalaatti finciluu qabu kan agarsiisu tokko afaan keenyu fi deebifneerra jenna maal fidda? Deebifneerra jenna bakka maal fidda? Kan jedhuun itti qoosamaara waan ta'eef uummanni keenya kana beekuu qabaa jechuudha. Asirratti Wanti kana dabaltu jiraata. Dhimma afaan irratti wanni dabalu tokko jira waan gabaabduudha. Afaanichi rakkoon afaan qabu waan lamarraa maddanatti fakkaata rakkoon gara afaanichaatiin jiru. Inni tokko tuffiidha. Iddoo laatuu dhabuudha. Keessumattuu karaa Oromiyaatti, karaa hoogganoota Oromiyaa, karaa mootummaa naannoo Oromiyaatti. Yeroo hedduun waggaa hedduuf weebsaayitii isaanii lallaalaan ture. Weebsaayitiileen hedduun biiroo Oromiyaa weebsaayitii iyyuu hin qabani. Weebsaayitiin jiran yoo laaltu hedduun isaa odeeffannoon jiru afaan wantichi afaan Amaaraa afaan Oromoo kanuma as duratti eeddisan. Yookaan hin jiru yoo jiraates waan hin mul'anne sanii jechuudha. Ammoo rakkoon qubee kanuma takka gaariitti ibsite. Kuni waan biraatii miti. Afaaniif xiyyeeffannaan laatamuu dhabu afaan tuffatamu. Duris waan santu ture. Amma deemee garamitti dhufne dhiibbaan ibin afaanumtu kunuyyuu qubeedhaan osoo hin taane afaan saabaatiin barreeffamuu qabaa wanti jedhullee dhiibamaa dhufaara jechuudha. So bakka komitmentiin afaan kana guddisuudhaaf hin jirretti. Bakka komitmentiin afaan Oromoo qubeedhaan itti fufuu qaba wanti jedhu sadarkaa hoogganaatti sadarkaa olaanaatti bakka hin jirretti rakkoon akkanaa kun nama mudataa jechuudha.
Suni karaa rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan jiru. Rakkoon karaa biraa jiru maanni akka taajabbii kootti afaanicha kana rakkoon sa'aatii kanatti mudataaru mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa kan Prime Ministericha Abiyyiin hoogganamu afaan Oromootiif sadarkaa barbaadamutti commitmentii yookiin of kenniinsi murannoon afaan kana guddisuu afaan kana ol kaasuu hin jiru. Achi irratti ammoo shirri diinaa shirri alagaa itti dabalame gaaga'ama dhufu tilmaamuun nama rakkisu. Maaltu jira? Itoophiyaa lumutii Itoophiyaa isii duriisan deebisnaa wanti jedhu baay'inaan adeemaara. Itoophiyaa isii duriisan deebisuu keessatti afaan Amaaraa kaabarraa qabee hanga kibbaatti baharraa hanga dhihaatti sabni hundi dubbachuun sabni hundi isaan barachuun isa dhimma ijoo isaan itti ilaalanii jechuudha. Gaaleen guddichi kan saba kana akka saba tokkootti akka saba ilaalcha tokko qabu afaan tokko dubbatutti wanni itti waliin hidhani inni jalqaba afaan kan afaan Amaaraati jechuudha. So yeroo kana keessatti qabsoo keenya dhiibbaa saba kanaatiin yoo afaan Oromoo akka nuti barbaanutti hatattamaan wanni duras afaan Oromoo dalgatti dhiibamaa tureef kanumaaf ammas hatattama nuti barbaannuun afaan Oromoo sadarkaa federaalaatti afaan Amaaraatiin walqixa tahee hojiitti ammumaa seename taanaan piroojeektii isaanii isa Itoophiyaa takkitti isa Itoophiyaa Haayile Sillaaseen eegale kan Minilik eegale isa dhugoomsu harkaa fashalsaa jechuudha. Yoo xiqqaate Itoophiyaa afaan lama dubbattu ta'uuf deemti. Sana booda ammoo dhawaataan Itoophiyaa afaan 5 dubbattu Itoophiyaa afaan 50 dubbattutti ol guddatti jechuudha. So wanni hanga ammaatti haarumaanini afaan piroojeektii Itoophiyaa isii durii deebisuu harkaa gufachiisu tokkoffaan afaan Oromoo ta'uu waan beekaniif afaan Afaariin walitti maxxansaa afaan Somaaliitiin walitti maxxansaa afaan biraatiin akkasii walittidha. Dhimmicha afaan Oromoo kana guutuutti hin barbaachisu afaan Amaaraatiin itti fufaa akka hin jenne fincila uummataa sodaatanii jechuudha. Deebii akka hin laanne ammootu piroojeekticha isaan harkaa gufachisa. Kanaaf maal qabatanii gadi bahani? Sababa piroojeekticha kana dhimma afaan kan afaan federaala gochuu waggaa 15 keessatti waan hojiirra oolu jedhanii gowwoomsaa tooftaa gadhee akkanaa kana qabatanii dhufanii isa kanaayyuu jechuudha kan Abiyyi Faatinii fi hoogganoonni Oromiyaa dhugaadha. Ni deebi'aa tarii dhawaataan itti deemamaa jedhaa kan turan. Amma inumaa sanuu dagatanii deebi'eeraa baga gammaddaniitti qabatanii as dhufanii atiin kan dhimmicha isaa karaa kanaan laala. Keessumaayyuu wanni shirri nafxanyaa kuni hedduu waan cimaadha. Warri keenya yookiin beekaa harka dhahaara yookiin wallaalaan dhimmicha kana akka salphatti ilaalaa bira kutaara. Gaafiin afaanii gaaffii sabni keenya wareegama himameen dhumnetti kafalaa dhufee as ga'e keessaa isa tokkodha malee gaaffiin gurguddaan hedduutu jiranii. Ammatti nuti sagantaa kana keessatti afaan Oromootiif ilaalchi jiru maal fakkaata? Deebifneerra yeroo jedhamu qoosaan qoosamaa jiru maal fakkaata kan jedhu kaasuudhumaaf hangana keessaa fuune malee walumaa galatti gaaffiin uummanni Oromoo gaafachaa jiru tokko keessaa takkittiin kan keessaa fuudhamtee iseen kun dhugoomteetti baga gammaddan yeroo ammaa kanatti uummata Oromootiin jedhamu hin jiru. Pireed. Wantummaan Oromoon ittiin gammadu tokko hin jiru warra jechuudha. Wanni kaleessa gammachuu ture hundi har'a gaddatti deebifamaa jira. Wanni kaleessa arganne hundi har'a harka keenya micciiranii yookiin cabsanii harkaa fudhachaa jiran. Qawweedhaaf maallaqaan waa hundumaa koontirool godhaa jiran jechuudha. Kanaaf har'a gaaffii aangootu ittiin namni maqaa yakkamaa jira. Akka waan namni aangoodhaaf bololee qabsoo godhaa ture tokkotti. Maal aangoodhaaf yoo bolole Oromoon rakkoon isaa maal? Maal uummata aangoon isa hin barbaachifne Oromoon? Garuu aangoodhaaf miti. Mirgi koo kabajamuudhaaf qabsaa sabni kun. Eenyummaa koo xukkaama maaraa na xiqqeessaartanii na salphisaartanii kabajaa kiyyan barbaadaa jechuudhaaf qabsaa'e. Har'as kabajaa isaa deeffachuu barbaada. Garuu har'as warri namaaf ergamuu malee of nama ta'anii saba isaaniitti hirkatanii jiraachuu hin barbaanne halagaatti hirkatanii amma saba kana salphisuu itti fufaa jiranii jechuudha. Kanaaf gaaffiin aangoo deebi'eera jedhanii qoosaa jiranii sabatti. Har'a waan ammaa waliin dubbanne hunda isaa amma paaketii tokko keessa yoo keenya ilaalle gaaffiidhumti aangooyyuu deebi'eera. Aangoo uummanni Oromoodha. Aangoo barbaada waan ta'eef nuti aangoo qabannaan gaaffiin Oromoo deebi'eera. Abaluu namni jedhamu namni afaan Oromoo dubbatu Oromoon tokko
pirezidantii Oromiyaa yoo ta'e abaluu namni jedhamu tokko namni masaraa seene tokko bulchaa biyya kanaa yoo ta'e kanaas afaan Oromoo deebi'eera waan ta'eef uummata Oromoo afaan kee qabadhuu taa'i. Kana booda dubbiin barbaadin. Kana booda nurratti hin finciltu. Nuti Oromoodhaa kunoo aangoo qabanneerraa maal barbaaddaa? Jechaa jiran jechuudha. Oromoon aangoo qabachuu yoo taate barre namni dhiiga Oromoo qabu jara duras numa ture. Otoo wayyaanee nuun dhufin dura ni ture. Maal godhe garuu? Sirna eenyuu ture sirni sun? Sirna nafxanyootaa ture jechuudha. Namni Oromummaa isaas beeku hin jiru. Abbichis Oromummaa ofiin beeku. Oromoonnis Oromummaa isaan beeku jechuudha. Akkas har'a afaan Oromoo qofa dubbatteedhaaf Oromoon ripireezent godhee waajjira kana jira jechuudhaan saba guddaa amma nagahee dammaqee qaroome kana sobuun hin danda'amu. Haala har'a keessa jiru keessatti. Jarri kun garuu kana yaalaa jiran jechuudha. Gaafiin aangoo deebi'eeraa jedha pirezidantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Viidiyoon isaa jira natti fakkaata. Faraan maaloo meenuu dhageessisee tokko. Keessattuu gaaffilee gurguddaan hundi keessanuu kaasaa turtan. Har'a waan deebi'ee jiruuf meebii hundi keenya dagannee irra ta'a. Gaaffii guddaan tokko kaasaa turre aangoo haqa qabeessa ta'e qabaachuudha. Aangoo sadarkaa federaalatti qabnu guutuu mitii jechaa turtan. Jechaa turre hundi keenya iyyuu. Aangoon qabnu, hirmaannaan qabnu jechaa turre hundi keenya iyyuu. Waraana keessan jirru, security keessan jirru jechaa turre. Har'a immoo yaa waan deebi'eef gaaffii miti jechaa. Laali kunoo. Kanaafuu mee waan aangoo jedhamu kanarratti waraana keessan jiru, security keessan jiru, har'a garuu jirraa deebi'eeraa jedhaa turan. Waa tokko qofa dubbadheessitti deebisa boodatti dhufuu dandeenya yeroo qabaatte. Dubbii aangoo kaafne dhugaadhuma dubbachuudhaaf bara dargii jeneraalonni biyya kana keessatti beekaman baay'een isaanii gurguddaan warri maqaadhaan har'a yaadataman warri gaafa maarchii yookiin maggaabiitti 8 mangistuu irratti yookiin fonqolcha mootummaa yaalanii fa'aa ajjeefaman dabalatee nama akka Tafaayee Gabrakidaan fa'aa dabalatee jarri kun hundi Oromoo turan jechuudha. Jeneraalota gurguddaa biyya kanaa jedhamanii bara dargiitti beekaman sun Oromoo turan. Garuu Oromoodhaaf maal fayyadan? Gaaffii kana uummanni Oromoo fa'aa gaafatu. Maal godhaniif saba kanaaf? Bakka kamitti gaaffii uummata Oromootiif otoo falmanuu kufan? Maqaa isaaniitiin akka nama tokkootti akka matayyaatti mindaa nyaachaa turanii poozishinii sanarra turanii akka biyyattii irratti maqaan isaanii beekaman. Oromoon garuu waan jararraa argate hin qabu. Oromooniif jedhanii hojii waliin beekanu turan. Meebii tokkeen isaanii keessaa hidhata Oromummaa qabaachuu danda'u ta'a. Garuu heddumminaan sirna gabroonfataa yookiin sirna cunqursaa tokko keessa jiraatteef yoo quuqama saba keetii hin qabdu ta'e Oromummaan ati himattu saba keetiif homaa bu'aan qabu. Kanaafuu ati aangoo qabatteedhaaf sabni aangoo qabate jechuun hin danda'amu. Amma jarri kunis kanuma jechuudha. Ofii isaanii an Oromoo jedhanii waan consider of godhanuuf Oromummaa claim waan godhanuuf nuti aangoo qabannaan Oromoon qabateera jechuu dandeenya. Kanaan cabsinee bulchuu dandeenya. Kaleessa abalutu bulchaa ture waan ta'eef nama dhiigaan abaluuti. Har'a immoo nuyi Oromoodha waan taaneef Oromoo afaan kee qabadhuu bulii dubbii nutti hin barbaadinii nutu si bulchaa jira waan ta'eef gaaffiin kee deebi'eera gaaffiin aangoo keetii deebi'eera jechaa jiru jechuudha. Otoon waan biraatti hin ce'in dur carraan sii kenna. Waan kana irratti maal jettaa? Dhugaadha. Isaan waggaa 27 fi osoo aangoo kana jedhamu waan maqaa qabu osoo hin argatin hambaa waan alagaa irraa hafe waan wayyaana irraa hafte fudhatanii saniin uf gowwoomsaa saniin uf jajjabeessaa turanii irra jireenyatti wanni isaan qabaataa turan aangoo osoo hin taane ergamummaadha. Isaan warri waggaa 27 aangoo gurguddaa dheebotaa hawaa turan har'a yoo ministeera ta'an har'a yoo muummee ministeeraa ta'an dhugaadha aangoo arganneerraa jedhanii uf jajjabeessuu gammaduu hamilee godhachuu malu. Oromoon garuu aangoo qabachuu qabaa ministeera muummee tahuu qabaa jedhee yoo akka gaafiittis gaafateera tahe gaafiin sun kan irraa madde alagaan waggaa hedduuf bara Minilikis yeroo Hayila Sillaasees yeroo Dargis yeroo TPLFis alagaan bulchee sadarkaa olaanaatti argine nuuf yoo alagaan nu bulchu
yoo afaan keenya ukkaamamu yoo Oromoo waan taaneef qofa ajjeefamnu saamamnu gidiraa adda addaaf saaxilamnu arguu malee wanni nuuf nu fayyade tokko hin jiru. So amma tarii yoo namni keenya aangoo guddaa qabate yoo Oromoon muummicha ministeeraa ta'e ajjeechaan nurraa dhaabata, saamichi nurraa dhaabata, hidhamuun nurraa dhaabata, gadi akka gadi galootti ilaallamuun nurraa dhaabata, afaan keenyas kabajaa isa malu argata. Oromoon akka sabaatti ni kabajama, qabeenya isaa irrattis abbaa taha. Walumaa galatti daangaa namaattis cihuu yoo dhabaanne daangaa ta'een san Oromoo tan Rabbi nuuf kenne qabanne qabeenya keenyas qabannee saba wajjin wal kabajne jiraanna. Yoo xiqqaate haqa Oromoo kan biraas Oromoof laatu dhabu haqa Oromoo ni kabajsiisa. Oromoos ni kabajsiisa waan jedhu waan waliigalaa kabajamuu saba kanaa qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu saba kanaa gaafilee Oromoo eenyuyyuu waggaa hedduuf dhagahuu dide hundumtuu dhagahuu didan deebisuu irratti shoora guddaa taphataa abdii jedhuun malee namni tokko Oromoo tahee kiiloo 4 seenee sana booda gaafiin Oromoo deebuu dhabaatee homaa rakkoon hin jiru. Namnummaa wayii Oromoo keessaa kan bahe deemee masaraa haa ta'u. Namichi sun TPLF waliin hojjete, nafxanyaa waliin hojjete, Jibuutii waliin hojjete dhimma isaati. Namnummaan keenya wayii achi haa taa'u waan jedhu miti. Oromoon aangoo qabachuun masaraa seenuun gaafileen Oromoo deebuu dhabuun Oromoo irraa gidiraan dhaabbachuu dhabuun waan wal qabatu jechuudha. Yoo karaa kanaan ilaalle Oromoon masaraa seenuun waan takka hanga ammaatti waggoottan lamaan dabran keessatti wanni argame wanni kana jedhamu tokko hin jiru. Wantoonni gara jalqabaatti abdiin gara jalqabaatti mul'atan yeroo lammaanfaatti aangoorra turan mul'atan hundumti isaa jaamaa hundumti isaa wanni gara jalqabaatti qabate hundi dhaamaati kan dhufe. Fakkeenya kaasuun ni danda'ama. Dhimma afaaniitiin wal qabatee gara jalqabaatti abdiin guddaan ture abdiin sun har'a hin jiru. Waa'ee Finfinneetiin wal qabatee gara jalqabaatti sochiin tokko eegalee ture wanni tokko hin jiru. Isa biraa dhiisii waa'ee dhummaan daangaa Finfinnee fi Oromiyaa sararuu daangaa Oromiyaatti cihamee lafa saamuu kana hunda ni dhaabsisna jedhamee waadaan gurguddaan seenamee ture wanni raawwate tokko hin jiru. Waa'ee Oromoo ajjeesuun waa'ee Oromoo hidhuun manniin hidhaa mootummaa Itoophiyaa afaan Oromoo dubbachuu sane seenaa godhuun hafee ammas uummanni keenya qeerroo maqaa adda addaatti baasanii adamsanii hidhutti jiruu jechuudha. Wanni Oromoon fayyadame tokko hin jiru. Karaa diinagdeetiin yoo laalte fakkeenya hedduu kaasuun ni danda'ama jechuudha. Wanni Abiyyi masaraa seenuu isaatiin yookiin mootummaan Oromoo aangoo qabate waan jedhuun wanni kana jedhamee bifa addaatiin isa duriirra faayidaa addaatiin miti ammas sabni kun ka gaafataaru. Haquma isaa dhugaadhuma isaa osoo sabatti daangaa hin ceene waanum Oromoo kana takka lama jedhanii lafa kaahuudhaa wal qabataa jechuudha. Mootummaan amma aangoorra jiru gaafii Oromoo deebisuu miti gaafii dhummaan Oromootu akka itti ka'u dhagahuudhumaafuyyuu mootummaa fedhii hin qabne jechuudha. Yeroo dabre waa'ee koyyee facceen yaadattu, waa'ee laga xaafoo irratti saamicha lafaa, sulultaa irratti saamicha lafaa ni yaadattu, magaalaa Finfinnee irratti weerara lafaa bifa takkaa argamee dhagahamee hin beekneen geggeeffamaara quba qabdu. Yoo Oromoon haa dhaabatu jedhu yoo dhiibbaan karaa adda addaatiin itti ka'u waanuma nafxanyaan iyyituuf jecha nafxanyaan walitti nu buusa waan jedhurraa kahanii dhimmoota akkanaa kana waan saba Oromoo gaddisiisu waan haqa Oromoo miidhu ukkaamsanii bira dabru jechuudha. Haala kana keessatti egaa Oromoon aangoo qabate gaafiin sabaa deebi'ee baga gammaddanii kana booda wanti hafe jettanii hedduu haasoftanii hin jiru kan jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf gara jalqabaatti yeroo lammaan afaati aangoorra turanitti magaalaa Finfinnee keessatti gaafii Oromoo yeroo dheeraa sabni Oromoo magaalaa san keessa jiru mana barnoota ijoollee isaa itti barsiifatu banuu irratti wanti hanga takka nama abdachiisu eegalee ture jechuudha. Ergasii waggoottan dabran kana keessatti wanni tokkochi wanni argaa jirru hin jiru jechuudha. Even manniinummaan sunuyyuu rakkoo adda addaatiif saaxilamuudha bakka adda addaatti kan dhagahaa jiru jechuudha. So haala kana keessatti akkas tahee kana goone gaafii kana deebisnee maal jedhanii kan haasan waa'ee isa securitiin irratti harka eenyu akka jiru waa hedduu dhagahaarraa isa militariis quba qabnaa jechuudha. So wantoota akkanaa kana jedhanii tumaan tarreessaa arganne ani walumaa galatti arra waggaa lama booda arra dhaabbannee olaallu dhugaadhaa Abiyyi aangoo argateera, dhugaadhaa Shimallis aangoo argateera.
Oromoon humnaahu wal qabatee rakkoon gurguddaan sun irraa dhaabbachuu wal qabatee gaafiin saba kanaa deebi'uudhaan wal qabatee Oromoon waan fayyadame hedduu hin qabu. Even mootummaa federaalaa keessatti kan Abiyyi mataan isaa ragaa bahe qoodni Oromoo mootummaa federaalaa keessa jiru hedduu dadhabaa ta'uu isaa erga inni aangootti dhufe Oromoon mootummaa federaalaa keessatti wanni addaa wanni argate kan hin jire ta'uu isaa jala sarareera. Gaafiin Oromoo garuu mootummaan federaalaa garee tokkoon irra caalatti dhuunfatameera baalaansi ta'uu qabaa. Qoodni Oromoos achi keessatti mirkanaa'uu qabaa. Warris Oromoo qofa osoo hin taane saboonni adda addaas warri haqni isaanii mootummaa federaalaa keessatti miidhame qooda isaanii waan isaaniif malu argachuu qaba waan jedhudha. Maaltu hojjetame mootummaa federaalaa keessatti? Yoo nama tokko lama kaahamu nafxanyaan ni iyyiti mootummaan Abiyyi dheessee safara sanirraa badaa jechuudha. So haala kana keessatti kan gaafiin Oromoo deebi'eera jedhamee bifa kanaan dubbatamu yoo namoonni kunniin osoo waan takka hin deebisin bifa kanaan dhugaa bakka hin jirretti kijiba qofarra dhaabbatanii gowwoomsaadhaaf jecha deebisneera nama gowwoomsuudhaaf yoo ka deeman taate mootummaan kun waa takka gaafii sabaa deebisuudhaaf fedhiis qophaahinas kan hin qabne ta'uu isaati gara biraatiin kan namatti agarsiisu. Galatoomi jarri beektaa waanuma aangoo kaasuuf moraaliin qabannu mirgallee hin qabannu beektaa sa'aatii kanatti silaa jechuudha. Because eenyu jarri kun warra uummanni dhiifama godhee fi yeroo gabaabaa isinii kenninee hanga nu ceesiftanutti achumarratti itti fufaa jedhee hayyama yeroo gabaabduudhaaf kenneef malee warra waa'ee aangoo dubbachuuf moraaliis ta'ee mirga qabu miti amma jarri kun jechuudha. Akkas ture haqni jiru. Akkas ture akkitti warraaqsi sun yeroodhaaf dhaabbate warraaqsi wayyaanee garagalche sun jechuudha. Arra jarri kun kana dagatteetti. Warraaqsi wayyaanee garagalche kun jara kanas karaarraa maqsuu akka danda'u gaafas akka kana gochuu danda'u ture garuu beekaa dhiise dagataniiru jechuudha. Kan agarsiisa haasaan akkasii kunarra. Arra eenyu akka ta'an ofirraanfataniiru jarri. Aangoo uummanni Oromoo erga gaafa Itoophiyaa jalatti buluu qabee aangoo wayii tokko harkatti galfate hin beeku jechuudha. Kan isa bulchaa ture hundi alagaadha. Mataarratti daddarbanii warra afaan Oromoo dubbatu Oromoo keessaa baate of jala qabanii ittiin Oromoo cabsaa turan malee Oromoon takkaa aangoo siyaasaa harkatti galfate hin beeku. Takkaa hiree isaa murteeffate hin beeku biyyattii sana keessatti jechuudha. Gaafa jalatti qabee hanga arramaniif ati dubbannu kanatti Oromoon fedhii isaa malee bulaa jira biyya sana keessatti. Carraa barbaadu hiree egeree isaa hiree siyaasaa isaa akka murteeffatu guyyaa tokko carraan kennameefii hin beeku jechuudha. Kanaaf jecha haala mootummaa Itoophiyaatiif uummata Oromoo gidduutti araarrii siyaasaa tokkollee bu'ee hin jirre keessatti maqaa Oromootiin barcuma mootummaa Itoophiyaa irra teessee aangoo gaafiin aangoo uummata Oromoo deebi'eera yeroo jettu kun akka qabsoo saba Oromootti yakka guddaadha jechuudha. Waan nama gaafachiisudha kun. Keessattuu immoo jarri kun kaleessa amaanaa uummataa fuudhanii saba duratti miidiyaa addunyaa duratti hanga tiraanzishiniidhuma kana qofa hooggananii filmaanni geggeeffamee aangoo kana ofirraa buusanutti deemuuf hayyamame kana amma aangoo sana jabeeffachuudhaan abbaan aangoo kanaa nu ta'uu mala jechuudhaan gaafiin aangoo deebi'eera yeroo jedhamu uummata Oromootiin ifaan ifatti akka ganame akka jara kanarraa homaa kana booda eeguu hin dandeenye amaanaan inni duuda jaraarra kaa'e sun akka furguggifamee qileetti darbame agarsiisa jechuudha. Kanaafuu tokko wanti saba keenya afaan faajjessaa ture filmaata. Gara xumuruuttiin dhufaa jira dubbiidhuma aangoo kana jechuudha. Filmaata dhufaara waan ta'eef namni keenya qurrama isaa garaa guuttatee obsee irra ga'e jechuudha. Amma immoo isa kana mata duree biraa keessatti bal'inaan kaasuu dandeenya. Filmaanni sun iyyuu hafeera. Koronaan dhufee akka lootariitti waan laalameef koronaatti qabatanii filmaata wanti jedhamu yeroo hanga barbaadaniif hambisiisuudhaaf kaayyataniiru jechuudha. Dhibeen kun sadarkaa addunyaatti mo'atameera jedhamee hanga labsamutti dhaabbata fayyaa addunyaatiin sanayyuu immoo yoo ta'e paarlaamaan Itoophiyaa yoo eeyyee sirriidha jedhee murteesse qofa fudhannee
sana booda iyyuu immoo yoo ta'e erga paarlaamaan murteesse booda baatii 9 hanga waggaa tokko keessatti filmaata geggeessina kan jedhuun uummatatti qoosamaara. So ajandaan filmaataa darbeezzaarraa bu'eera. Uummanni Oromoos kana beekuu qaba. Paartiileen siyaasaa Oromoos kana beekuu qaban jechuudha. Carraan ittiin uummanni Oromoos ta'ee uummanni kamuu aangoo qabachuu danda'u karaa lama. Qabbanaa harka gubu fallaanaadha. Yoo qabbanaa'e harkaan filmaataadha. Karaa nagaadhaan filmaata geggeessuudhaan sagalee ofii lakkaawwatee uummanni abbaa filate sanaan bulu. Sun carraa jalqabaatiin hin kennamuuf taanaan warraaqsatti fufanii galiidhaan gahu. Warraaqsatti fuftee galiidhaan erga geessee boodas taanaan garuu sirna abbaa hirrummaatiin bultatoo hin taane filmaata mataa keetti geggeeffatta sana booda. Garuu warra humna malee jedhee didees dhiibaa jiru kana warraaqsaan ofirraa buusuun mirga qofatoo hin taane dirqama uumama namummaa ta'uu deemaa jira jechuudha. Maaliif yeroo dheeraadhaaf filmaata kanaa jennee jira kana obsinee irra geenye jechuudha. Filmaanni bifa kanaan kan karaarraa maqfamee fi kan kana booda abdiin irra hin jirre yoo ta'e garuu uummanni aangoo qabachuudhaaf carraa lammaffaa sanatti cichuun dirqama ta'a jechuudha. Kan ammoo kan tolchaafii jiru gara sanatti kan dhiibaa jiru uummanni fedhii hookkara uumuu qabaatee osoo hin taane warra aangoorra jirutu uummata gara sanatti dhiibaa jira jechuudha. Quufni akkanaa kun aangoon gaaffiin aangoo keetii deebi'eera jechuun gaaffiin afaan keetii deebi'eera jechuun abbaan injifannoo kanaa nu dabballoota malee sii miti jechuun dhuma irratti immoo filmaatuma iyyuu hin geggeessinuu kanatti hirkifnee dhiifnaa maal fiddaa jechuun ergaa gabaabaadha. Uummanni Oromoo ergaa kana sirriitti hubatee tilmaama. Akkasittan xumuruu barbaada ati mee waan ittiin xumurtu Nasruu sagantaa keenya gara xumuraatti dhiyaaneera waan ta'eef waan dhumarratti jettu qabaatte. Hayyee hedduu galatoomi. Wantichi isaa ifa. Humni kuni eenyuun akka ta'e Oromoon qajeelatti beeka. Warri irratti fincilamee warri gatiin sun hundi kaffalamee fi ummatuma kana warruma irra aangoorra jiruu fi aangoo akka barbaadetti bifa barbaadeen ufiif dheeressu kana karaa irraa kaasuuf namoota biraatii miti. Isuma warruma kana jechuudha. Maqaa barbaadan haa baafatanii waan barbaadan uffatanii halluu barbaadan dibatanii haasaa bahanii ummanni kan fincilee ummanni kan qabsaa'ee namootuma kanneen irratti jechuudha. Ummanni erga qabsaa'ee booda namoonni kun at least waan yaada isaanii jijjiirratan dogongora isaanii irraa waan baratan fakkaannaan yoo xiqqaate ce'umsa waggaa takkaa waggaa lamaa jedhamee tasgabbaa'amee jechuudha. Malee namni aangoo waggaa 30 waggaa 10 mallatteessee isaaniif kenne hin jiru jechuudha. Yeroodhuma ce'umsaa kana keessattuu yoo isaan bifa ummanni barbaaduun ummata kana hin ceesisne gara ummanni barbaadutti biyya kana yoo hin tankaarfachiisne gaafii ummataa yoo hin deebisne waan kaleessa ummata dheekkamsisan yoo hin dhageenye ummanni ammas ummata kana ofirraa kaasuu ummata kana irratti finciluudhaaf mirga qabaa jechuudha. Ummanni kun ce'umsa jedhanii as dhufanii yeroo ce'umsaa keessattis waan ummata kana mufachiisu waan ummata kana dallansiisu waan gaafii ummataa gufachiisu waan argame injifannoo argame duubatti deebisu malee waan kana jedhamu waan abdiin irratti gatamu tokko hin hojjenne jechuudha waggoottan lamaan dabran keessatti. Sunumtuuyyuu ummata kana ofirraa kaasuuf ummata kana geggeessuuf gahaa oli jechuudha. Ummanni waggaa lama dura at least ummanni kun waan dogongora isaanii irraa barate yoo isaan fakkaatan isaan deeggare gara dhumaa kanatti hanga isaan Jawaariin fa'aa Kafaa'oo fa'aa fi paartilee Oromoo hedduu isaanii ukkaamsuu haga isaan eegalanitti ummanni kun maal keessa akka jiru hamileen ummataa eessa akka jiru fedhiin ummanni garee kana aangoodhaan ofirraa kaasu ifa ta'uu isaa arginee jirra jechuudha. Amma karaa hundumaan akka ummata biraa dhageettii deeggarsa sagalee hin arganne argannaa beeknaan dhimma koronaa kanatti fayyadamanii akkuma kana dura shiraan akkuma kana dura saamichaan akkuma kana dura humnaan waggaa 20 wayi aangoo irra turan maqaan isaanii wayyaanee haa ta'u opiidiyoo haa ta'u maali haa ta'u daazin maasara hundumti isaanii warruma wajjin hojjetaa ture warruma mooraa tokko keessa ture jechuudha. Ummanni kun ummanni tooftaadhaan malee sagalee ummataatiin deeggarsa ummataatiin takka aangoo irra jiraatee hin beekne ammas seera biyyattii waan jedhamu hunda dalgatti qabanii ifaan ifatti seeraa fi heera danqanii aangoo isaanii
walii galanii dheereffatanii jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Warri aangoo mootummaa Abiyyiif dheeressus umrii aangoo mootummaa Abiyyi dheeressus paarlaamaa kana ufiifis aangoo dheereffata, Abiyyiifis aangoo dheeressa. Kana booda waggaa 3 booda waggaa 5 booda rakkoon hin jiru filannoo gaggeessina hin gaggeessinu jedhees kan murteessu isaanuma jechuudha. Walumaa galatti akkuma ati jette mootummaan kun normaalis mootummaan ce'umsaa uummata tokko ceesisuu qabu kan irratti xiyyeeffachuu qabu waa'ee aangoo isaa umrii aangoo isaa dheereffachuu osoo hin taane hanga qaamni biraa filannootti seenee mo'atee dhufee biyya tana qabatee fuulduratti deemuu fi yoo xiqqaate waggaa takkaafis haa hojjetu waggaa lamaaf waadaan isarra jiru maalinni biyyi tun daandii ce'umsaa, daandii haqaa, daandii dimokiraasii, daandii gaafileen kaleessa uummata dallansiisaa turan sun takka lamaan deebi'aa jiraachuu isaa agarsiisu biyya qabsiisuu irratti xiyyeeffachuu isaa irra ture jechuudha. Garuu wanni Abiyyi faatii godhaa ture maalinni waa'ee gaafii uummataa deebisuu, madaa uummataa fayyisuu osoo hin taane humnaanis haa ta'u shiraan, dogongorsiisuudhaanis haa ta'u maallaqaan umriidhuma aangoo isaa dheereffachuudha. At any cost biyyiti hallayyaa buutee jijjiiramni dhufee jedhamu kun uf duuba deebi'ee uummanni dallanee daandiitti deebi'ee dhimma isaaniiti miti. Wanni isaa irratti xiyyeeffatanii hojjetaa armaanni aangoo irra haala kamiin turraa akkamitti turraa. Kun biyya diigaara, kun uummata dallansiisaara, kun uummanni akka gara daandiitti deebi'uu fi dirqamsiisaara jechuudha. Uummanni kaleessa nu saamaa, nu ajjeesaa, nu dhiitaa ture. Arras ammoo nu ukkaamsaa, nu saamaa, nu ajjeesaa. Kana booda osoo sagalee tokko argatin deeggarsaa fi filmaataan alatti calliseetuma waggaa 5 dhufaniif waggaa 10 dhufuuf si bulcha yoo jedhe kun completely anis gara hokkaraatti isin waamaara isinis hokkaraaf qophaa'aa koottaa. Anis ammootuu humnaan deemaara isinis ammootuu hiriira keessaniif wal gurmeessaa wal qopheessaa koottaa jechuudha. Uummanni Oromoo kan dhiittaan irraan dhaabbanne miti, kan ajjeechaa fi hidhaan irraan dhaabbanne miti, kan saamichi irraan dhaabbanne miti, kan nafxanyaan wal ijaartee wal gurmeessitee dhuftee aangoo siyaasaa fi diinagdee harkaa fudhataartu miti. Osoo mootummaan kunuyyuu mootummaa dimokiraatawaa ta'ee daandiin itti deemaarus gara dimokiraasii osoo ta'e mootummaa sagalee isaatiin filatee aangoorra kaa'u malee mootummaa ofii isaatii akka barbaadutti aangoorra turu mootummaa ofii isaatii aangoo dheereffatu arguudhaaf qophiidha natti hin fakkaatu. Soo haalli amma jiru akkuma ati jette ifa taheera. Yookaan mootummaan kun akka nu dhiitaa nooqaraa akka jiraatuuf hayyamuudha yookaan ammootu mootummaa kana gaafachuu mootummaa kana afoo dhaabbachuu mirga isaatiif falmachuudha. Filannoon uummanni qabu kanuma. Galatoomii Nasruu qabxii tokko akkanitti dabalu na yaadachiifte dhugaadha. Warri amma aangoorra jiru kuni amaanaan kaleessa uummataa itti kenname gaafii Oromoo barootaaf jiraate barootaaf ture kana deebiitti godhanii araarri biyya kana keessatti bu'ee nagaan akka waliin jiraannu ture jechuudha. Har'a amaanaa sana yeroo nyaatanii gaafiin aangoo deebi'eera jedhanii uummatatti qoosan rakkoon bara dheeraaf akkuma reefuu dubbadhee mootummaan Itoophiyaa gaafa ijaarame qabee hanga har'aatti Oromoodhaaf mootummaa kana gidduu jiru akka furamu warra barbaadu miti jechuudha warri aangoorra jiru kun. Kanaafuu kana jechuun gaafiin Oromoo akka hin deebine gochuun araarri biyya kana keessatti akka hin buune gochuu jechuun Itoophiyaan jaallanna jedhanii faarsan sana diiguutti geessaa jiru jechuudha. Isa kana beekuu qaban. Uummanni Oromoo mirga isaa irratti qoosaan beeku. Qoosaas agarsiisee jechuun akka qoosaan beekne agarsiiseera malee waan akkuma kanatti dhaadatamu miti jechuudha. Kanaaf mirga ofii kabajsiisuuf jecha qabsoo uummanni Oromoo itti fufuu deemu kana keessatti rakkoo bifa fedheenu dhalachuu deemuuf kan gaafatama qabu warra uummata fincilatti dhiibaa jiruu fi gaaffii uummataatti qoosanii aangoo dheereffachuudhaaf barcuma tottolfataa jiran kanaa jechuudha. Rakkoo biyya kana dhalachuu deemu diigamsa biyyaatiifis ta'u wal waraansa dhalachuu maluuf mootummaa kanatti itti gaafatama jechuudha. Uummanni Oromoo karaa nagaadhaan karaa nagaa qofaan gaafiinsa akka deebi'u barbaade hin yaalamee hin taane deebiin isaa tuffii ta'ee argamaa jira jechuudha. Kanaaf egaa uummanni tuffatame tokko immoo tuffatamee hin jiraatu. Uummata Oromoo guddaan mana ga'u dhiisii sabni xiqqoon tokkollee dhuma malee lafa kanarraa abadan salphina baatee sabni jiraatu addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Isa kana qaamsa dabarsineeti sagantaa keenya xumurraa. Nasruu Hasan hedduu galatoomi Neezerlaand irraa akkasumas Suwiidin irraa yaya bashir sagantaa kana uummata keenyaan gahaa turre
daawwattoonni keenyas yeroo keessan fudhattanii waan sagantaa kana hordofaa turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaan kun akka milkaa'u gochuudhaan teeknikaan akkasumas daayirektarummaadhaan kan waliin jiru obboleessa keenya kabajamaa Farahaan Abdusalaam maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduun galateeffadha. Nagayaan nu bulaa.